Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii ja'affaa gaggeessaa jira. Boontuu Dastaa dabalata qabdi. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee shanaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee ja'affaa ajandaalee gurguddoo yaa'ichaa qabamee gabaasa hojii raawwii bara 2015 karoora bara 2016 qaamolee mootummaa sadan caffee qaama raawwachiistuu fi hiiktuu akkasumas mana hojii Udiitiraa Muummicha Oromiyaa wixinee labsii baajetaa dabalatee bara 2015 fi wixinee labsii baajetaa bara 2016 kanneen biroo dhimmoota ijoo yaa'ii kanaati jedhameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiirama qabatamaa naannichaa keessa fiduuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa turuun afyaa'ii caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurraahim ibsaniiru. Hawaasni naannichaa rakkoolee uumuu fi kanneen biroo akka hin saaxilamneef hojjetamaa turuunis Adde Saadaan himaniiru. Madaala uumamaa eegsisuuf biqiltuun miiliyoona lakkaa'amu dhaabamaa turuu fi dhaabamaa jiraachuunis himaniiru. Naannichatti olaantummaa seeraa fi birmadummaa biyyaa eeguuf xiyyeeffannoo olaanaa hojjetamaa turuunis himani. Nageenya amansiisaa mirkaneessuu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjetamaa akka tures himaniiru. Naannoo Oromiyaatti gama misooma muduraa fi hojii hojjetamaa jiruun sanyii biqilaa muduraa gosa adda addaa miiliyoona 37.3 ol qophaa'uun himaniiru. Pireezidaantii Shimallis gabaasa raawwii hojii mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaniin Oromiyaan gama investimentii muduraa garaagaraa hojii hojjetamaa jiru bu'aa olaanaa argamaa jira jedhan. Naannichatti gama misoomaa muduraa hojii hojjetamaa jiruun sanyii biqilaa muduraa gosa adda addaa miiliyoona 37.3 qophaa'uun pireezidaantiin Shimallis gabaasa dhiyeessaniin ibsaniiru. Sagantaan ashaara magariisaa boqonnaa lammaffaa barana naannoo Oromiyaa biqiltuu mukeen garaagaraa biiliyoona 4.9 ta'uun qophaa'eera. Gama hojii misooma sululaa baroota darban keessatti hojjetamaa turu itti fufsiisuuf bara 2015ttis daangaawwan gosoota adda addaa hojjetameera. Waggoota sadan darbanitti diinagdeen naannoo Oromiyaa giddu galeessaan persentii 8.4 akka guddates pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis himaniiru. Gabaasa hojii bara 2015 caffeen kan dhiyeesse pireezidaantiin Shimallis bara 2015tti persentii 7.9 akkasumas bara 2016tti persentii 8 akka guddatus tilmaamaniiru. Dhiyeessii teekinooloojii qonnaa imaammata dursamaa fi misooma baadiyyaa fi industirii gabaadhaaf durfamu maddisiisuuf inisheetiiwwan garaagaraa bal'inaan hojiirra oolchuun bu'aa olaanaa galmeessisuu akka danda'amu ta'uunis dubbataniiru. Jireenyi lammii fooyyessuu fi dargaggoonni fayyadamtoota akka ta'aniif carraa hojii lammiileen miiliyoona 2.2 uumuuf karoorfame lammiileen miiliyoona 2.3 uumuuf akka danda'ame ibsaniiru. Kana malees hanqina kaapitaalaa furuuf liqiin birrii biiliyoona 4.6 mijeessuu akka danda'ame kaasaniiru. Gama inshuraansii fayyaatiin fayyadamtoota abbaa warraa miiliyoona 5.4 miseensonni waliigalaa miiliyoona 25.9 ga'uun akka danda'anis eeraniiru. Miseensonni caffee Oromiyaa gabaasa raawwii bara 2015 pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessan irratti gaaffilee misoomaa nageenyaa bulchiinsa gaarii fi fayyaa barnootaa fi misooma daandii tajaajiltoota kenniinsa ammayyeessuuf dijitaalaatti jijjiiruu kanneen biroo dhiyeessanii jiru. Sirni bulchiinsaa lafa ammayyeessuuf magaalaa fi baadiyyaa hojiirra oolchuu irratti hojii abdii namatti horu hojjetameera jechuunis pireezidaantiin naannichaa obbo Shimallis himaniiru. Naannoo Oromiyaatti bara 2016 galiin maddeen garaagaraa irraa birrii biiliyoona 441.1 walitti qabamuun karoorfame himaniiru. Karoorri bara baajetaa 2016 kunis karoora hiixataa fi haala barame keessatti bahuun yaadaa fi qophaa'ummaa olaantummaan hoogganamu kan gaafatuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kam caalaa jijjiiruu fi jireenya hawaasaa naannichaa fooyyessuuf karoorfatee hojjechaa jiraachuun dubbataniiru. Bara 2016tti karoora baasii baajetaa mootummaan uwwisuu fi qabame walumaa galatti birrii biiliyoona 221.5 ta'uunis himameera. Kana keessaa baajeta sadarkaa aanaalee fi bulchiinsa magaalotaaf labsame hojiirra ooluun birrii biiliyoona 137.82 ta'uunis himameera. Guyyaa kaleessaa eebbi kitaaba galaa alaa'ee jedhu hoteela intarnaashinaal Ililliitti eebbifamee oole dabalata qabna. Sirni sagantaa eebba kitaaba galaa alaa'ee jedhu kan Caalaa Gadaatiin barraa'e guyyaa kaleessaa bakka hayyoonnii fi maanguddoonni Oromoo akkasumas jaallattoonni aartii argaman hoteela intarnaashinaal Ililliitti eebbifamee oole. Akka aadaa Oromoottis eebbaan jalqabuudhaan abbootiin gadaa dhugaa keessan tulluu haa godhu biyya keessan irratti abbaa isin haa taasisu jechuun eebbisaniiru. Eebba kanaan boodas abbaan sirnaa Caalaan Gadaa gama isaatiin barreessaan nama miti namnis barreessaa miti barreessaan uumama seenessuuf barreessinas erga jedheen booda ogbarruu Oromoo keessatti kitaabota akka Dhaabaa Wayyeessaa, Gaaddisaa Birruu fi walaloo Dr. Zalaalee Mabarraa waggoota dheeraan dura barraa'an dubbisaan as ga'ee jechuun dubbate. Ogbarruu Oromoo keessatti kitaabota akka
Dhaabaa Wayyeessaa kitaaba akka Abiraam Tasfaayee kan akka Gaaddisaa Biruufaa dubbisaa guddadhe. Itti dabaluudhaanis walaloo Dr. Zalaalem Abarraa akkamittiin gurbaa akkamittiin caalii na dhaga'uu jedhee dhumarrattis kan Dr. Zalaalem afaan koottaa afu kan shan ta'ee dhufe jedhanii fi isa isaan jechuuf ka'anii dhiisaniin itti fufee barreesse. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa caalii sanyii guddaa caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur sanyiin kee tufee lafa kaa'e ajjeesee hin dibanne gafarsaa gaditti saawwatti lakkaa'e akkamitti amma lammii keetiin walii galtee dhabdee mana gumaanitti ilma haadha. Afaan koottaa afu kan shan ta'ee dhufu jedhe Dr. Zalaalem waggoota dheeraadhaan dura. Anis wanti barreesse wantuma garaa Dr. Zalaalem tafte kana isaan afaanitti tafteetti ana immoo garaatti nafi jedheetan galaa halaa'e jedhee barreesse. Dabalatas ani caaliidha jechuun erga dubbateen booda qabiyyeen kitaaba kanaa egaa barruudha. Barruun ammoo jireenya. Kanaaf kitaaba kana keessa jireenyatu jira. Kana jechuunis siyaasa, saayinsii fi argannoon garaagaraa ni jiraata. Dabalataanis wanti jiruu dhala namaa keessatti nama quunnamuu danda'u marti kitaaba kana keessa ni jira. Kanaafis dhaloonni kun haa dubbisuu jedhe. Itti dabalees namni kitaaba dubbisu waa beeka. Namni waa beeku ammoo nama hin dhibu, biyyas hin dhibu. Namni hunduu utuu dubbise waan baay'eetu ta'a jechuun dhaamsisaa ammas dhalootaaf dabarseera. Barruun jireenya kitaaba kana keessa jireenyatu jira gaafa jedhu siyaasni jiraachuu danda'a saayinsiin jira argannoon garaagaraa wanti haaraan jira sanbira darbees wanti jiruu dhala namaa keessatti nama qunnamuu danda'u hunduu kitaaba kana keessatti taa'ee jira. Haaluma wal fakkaatuun Waaldaa Maccaa fi Tuulamaa irraas obbo Tolasaa Akkisheen dhaamsa dabarsaniin aartiin Oromoo adeemsa dheeraa keessaas ga'e amma barbaadamus hin deemne ture. Sababni isaa uummanni keenya sirnoota darbaniin waan cunqurfameef dhaloonni kun akka baratus hin barbaadan ture. Haa ta'u malee waaldaan keenya Waaldaan Maccaa fi Tuulamaa uummati Oromoo akka baratuuf ga'ee isaa bahachaa ture. Manneen barnootaafis mana kennuun jajjabeessaa ture jedhan. Waaldaan Maccaa fi Tuulamaa uummanni kun akka baratu kan nuyi gochuu dandeenya. Tanaan duras abbootiin keenya warri duraan dursanii raawwatanii to'i waggaa 60 baranaa waldaa kana dhaabani lafa kennuudhaan horii isaanii baasanii raawwatanii to'i ijaarsisuudhaan Jeneraal Taaddasee Birruufaa keessumaa'u lafa kennanii Dajjaazmaach Kabbadee Bizuunashfaa immoo gara manneen barumsaa 3 ijaaree namni tokkichi lafa ofiitirraa kennee raawwate akkasumas immoo amma yoo waan biraallee akka warra durii san qabeenya guddaa qabaannee kan hin gargaarre ta'e gorsuudhaan uummata dammaqsuudhaan ijoollee kana jajjabeessuudhaan seenaan baay'eetu immoo nu keessa jiran wanni abbootii keenya irraa fudhannee raawwanneetu amma jiru kan gadi baasnee ijoolleetti hin kennin baay'eetu jira waan ta'eef kana kennuufidhaan kana gorsuudhaan kanaan ijoollee jajjabeessina nuyi. Itoophiyaan dhaabbilee fayyaa idil addunyaa fi deeggartoonni dhukkuba sombaa ittisuu irratti fooyya'insa caalu fiduuf deeggarsa biyyoota Afrikaaf taasisan cimsanii akka itti fufan gaafatte. Dhukkuba sombaa ilaalchisuun kan qophaa'ee walga'iin naannawaa Afrikaa Taanzaaniyaa Arushaa irratti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u jilli ministeera deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaan durfamu walga'icha irratti hirmaachaa jira. Walga'ii kanaan karoora dhaabbanni fayyaa addunyaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2030 dhukkuba sombaa balleessuuf kaawwate milkeessuuf hojii hojjetamu ariifachiisuun haala danda'amu irratti mari'atamuun isaas himameera. Keessumaayyuu Itoophiyaatti dhukkubni sombaa qorichaan wal baree mudachuu fi kanneen dhukkubichaan qabaman haala baay'ee guddaa ta'een gad bu'uu isaa biyyoota Afrikaa rakkoo fayyaa kanaan dhiibbaa jala jiran keessaa bahuun ishee milkaa'inoota jiran keessaa kan eeramuudha jedhaniiru. Maallaqi biyya alaa fi baalli balaafamaan karaa seeraan alaa biyyaa baafamuuf ture Finfinnee buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti qabame. Yuuroo 44 fi 440 doolaara Ameerikaa 11,000 fi 850 paawundiin 20,000 fi 480 diraamiin 3,000 fi 700 firaankiin Siwiis 300 fi riyaaliin Saawudii 1,000 fi 700 buufata xiyyaara Booleerraa ka'uun karaa seeraan alaa Dubaayitti baafamuuf ture qabuusaa poolisiin federaalaa ibse. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa koomishiniin gumruukii fi hojjettoonni nageenya daandii qilleensa Itoophiyaa hojjetan sakatta'insa cimaa taasisanii maallaqni kun shakkamtoota lammiilee biyyoota alaa waliin qabuusaa beeksiseera. Haala wal fakkaatuun baalli balaafamaan kooka'iin bifa daakuun qopheeffamee kiiloogiraama 17.9 Biraazil Saa'oo Pooloo irraa ka'ee karaa Finfinnee buufata xiyyaara idil addunyaa Booleetti biyyoota biroof dabarfamuuf ture lammiilee biyyoota alaa 3 waliin to'atamee qorannaan taasifamaa akka jirus poolisiin federaalaa beeksiseera. Tarkaanfiiwwan seera qabeessa qaamoleen nageenyaa gocha yakka wal fakkaatu irratti fudhachaa jiran cimsanii akka itti fufanis dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin ammoo
Bidiruun godaantota 200 feetee gara Speen imalaa turte achi buuteen isaanii dhabame. Lubbu baraartonni Speen bidiruu godaantota Afrikaa 200 feetee achi buuteen dhabame naannoo odolaa Keeneriitti barbaadaa jiru. Gareen deeggarsa Walking Border jedhamu bidiruun kun Senegaal naannoo qarqara galaana Kaafontiin jedhamturraa kaate jedhe. Tajaajilli lubbuu baraaruu humna galaana Speenitti bidiruu kana xiyyaaraan illee barbaaduu jalqabneerraa jedhe. Oduu ispoortiitiin Itoophiyaan dorgommii atileetiksii biyyoota adda addaatti taasifamaa tureen mo'ataniiru. Siitinaa Haji. Itoophiyaanonni dorgommiiwwan atileetiksii biyyoota adda addaatti taasifamaa turan mo'ataniiru. Dorgommiin atileetiksii idil addunyaa torbee kanatti biyyoota addunyaa adda addaattis kan taasifame yoo ta'u, kanneen keessaa dorgommii fiigicha kiiloomeetira 15 Ameerikaa Niiwuorkiitti taasifameen atileet Jamaal Imer sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan mo'ateera. Waggaa darbees atileet Jamaal Imer dorgommii kana kan mo'ate yoo ta'u, kan ammaa wajjin waggoota walitti aanan lammaffaaf mo'achuu isaati. Atileet Jamaal dorgommii kana daqiiqaa 42 fi sekoondii 6nis xumureera. Dorgommii kanaan atileetonni Keeniyaa Joon Kooriyarii fi Chaarlis Laangeet lammaffaaf sadaffaa ta'uudhaanis xumuraniiru. Dorgommii fiigicha kiiloomeetira 10 Afrikaa kibbaa magaalaa Darbanitti taasifameen atileetii Alam Zarf mo'ateerti. Atileetii Alam Zarf dorgommii kana daqiiqaa 30 fi sekondii 48ttis xumurte. Haaluma wal fakkaatuun dorgommii fiigichaa kiiloomeetira 10 Gaaboroon Bootsuwaanaatti taasifameen atileet Daawit Abbabaa daqiiqaa 30 fi sekondii 21tti seenuun tokkoffaa baheera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Kan daawwachaa turtan oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa.